baatii 12 wanni waachuudhaa fi galamsa jidduudhatti kophee fixee citaa karaa kanarra mayruu kutee dhukkeesse hujiidhafi bara dabre shaabaana guyyaa 14 itti qayqa seene guyyaa arbii amuqamsa guyyaa sun beeytanii moo guyyuma sanuu beeytan الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته guyyaa irraan tanaa kanaan nun ga'uudhaaf galanni rabbii keenyaaf haa ga'u jaadha sooman as deemus nagaan nu eegsisee warra soomanii galata argatu rabbi nu haa godhu jechaadha har'aan tanaa warri asirratti dhiyaattan hundi keessanuu allaan galata isiniif haa galchu ijoollee xixiqqashoo dilaree tanaa ooftasan abbaa biyya tanaa rabbi haa godhu galamsa bichaadhaa miti biyya guutuudhaaf warra fakkeenya taatu barnoota keessatti diinagdee keessatti rabbi nu haa godhu kan nuti barbaannu halamaffaadhatu hafe namni nuti barbaannu wanni nuti barbaannus halamaffaadhatu hafe anarraan tana kanin asitti dhiyaadhe qormaata fi dhiyaadhe baatii 12 wanni waachuudhaa fi galamsa jidduudhatti kophee fixee citaa karaa kanarra mayruu kutee dhukkeesse hujiidhafi bara dabre shaabaana guyyaa 14 itti qayqa seene guyyaa arbii amuqamsa guyyaa sun beeytanii moo guyyuma sanuu beeytan amma yoo meeqa guyyaa kamaan kamtu abon Lazim wujud dari sini. Garu Shaban sehendet kita. Jolen baka dari negara khara nuboder biyana buah bidene yanu khara sehen. Dergesio abba biya bandar gergesa jolen kairoda garu as bakka barnoota kana kan ta'in alatti qajeelee wajji jirra arraga diina meeqaataan akka isaan hafuura irraa taa'u jiran quban qaba kara saniin dhibbatti goolii galchanii jiranii kara barnootatiyyoo arra eessa jiran akka kara hundaanii galchuu barbaade malee kara tokkoon galchuu hin barbaadu akka magaalaa galamsatti irra guddaan hojii keenyaa barnoota jechuun waan cufa durfama waan ta'eef hojjechuu fi hojjechiisuufis nama jala deemuu fi namaan deemuunis dirqama barnoonni durfama hojii dhimma rabbii keetiif hojjettuu fi ilma namaatiif hojjettu keessattis wahayyuttu barnootatti haajama namni barnoota hin qabne ifi dogoggoreen nama dogoggorsa waan ta'eef waajiba dura wanni nuti qabannu barnoota jechuudha warra barnootan ifi jijjiiramee nama jijjiiru rabbi nu haa godhu asirratti ka barbaannu ammas quraana irraas nama quraana qulqullinaan quraana nu dhiyeessus ni barbaanna har'a nama filannee achi yaafannee keessummoota jajjaboo jechuudha irratti affeerachuudhaaf waan taatu ijoollee shamarran irraas namoota barnoota baatii kurna dabre kana keessatti irra ba'an kan dargaggeessa irraas kan daa'imman irraas wanni isaan nu dhiyeessuu nuti barbaannu akkuma nashiidaa dhiyeessuus barbaannu quraanas dhiyeessuu barbaanna hadiisas dhiyeessuudha barbaanna gareen quraanaan asirran nu dhiyaattu yoo dhiyeessa jiru khayrukum من تعلم القرآن وعلمه جيل محمد عليه الصلاة والسلام الرجال كيسا نم قرآن في برته كل فتى نم برسي سجا إن سيو خبرته سجى عن حديثا يو يسجى كلنا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جيل محمد عليه الصلاة والسلام
نمني حديث نبي هزكره قرآن ربي هزكره فقيهته بربادس نبرباد نوانته قرن حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام يو يسجل تسكيسا تناف سنس أصنوليات شورا قبدي يو قبابدو خيستي عرف أمة سنيفتس حميلة خنو وامربان نجيجا إفيبس حجة نرتي ربي غنجب غلطة غلطينة خانو حفرتي والمانو حجة نوان ديف إيسا سنيو نيكم نمو إنكم نسكيزا ها؟ نيكم نامي غلطو ما أكنا تارني ججوا چورا كمنا كفا چورا سنكمنو ورّي براتنس ما حديثة تقبچ انتان لما ما انتان نمني نواتيا تنس ما تقبچ انتان قرآنس حديثس قمل ماني وانتو ني برباد وانتو سجنتا غغباسني as nuuleessitanii sagalee gaarii kennineefi rabbis kadhanneefi khayr duraafitis waan hojjetame karaa hanga itti milkooyne takka laallee karaa ammoo adeemsa keessatti hanqina fite hanqina san sirreeffachuudhaaf adeemsa keenya keessatti waan gufuunutti ta'aa tures adda baafannee itti milkooyne ammoo itti fuufnee itti milkaa'uu dadhabne jijjiiruu waan barbaadu jechaafu asiran nu dhiyaachuudha qabdanii hundi keessanuu warri asitti nu dhiyaatanis galatoomadha beekumsa bu'aadhaa rabbi isiniif haa godhu awwala tawhiida barachuun ijoolleedha dhimma nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami ammaan dura dhaamee ture nama barsiisuudhaaf amantaa islaaminaadhaatti nama asii aamuudhaaf dursitee wanni ati nama barsiisuu qabdu tawhiida nama tawhiida hin beekne wanti ati waan biroo qaraasistu hin jiru tawhiida ifa qabsiifte boodan nama quraana qaraasiftee dhimma ibaadaa rabbii fi nama gidduutti argamu akkaataa itti gabbaran hunda ibaadaa afaaniin dubbatanii hojjetanii fi kan qalbii yaadanii hojjetanii fi kan humnaan irratti sosso'anii hojjetan hunda addaan barsiisuun eega tawhiida raggaasifte booda jechuudha. Kanaaf kun waan gaariidha akka ammaan talee galamee jiru kaganaatinis beekumsa gurguddaa hunda keessanii rabbi isin haa kennu quraanas maanaa isaatii fi kalimaata isaa warra affate rabbi isin haa godhu hadiisas matnii fi sanada isaa warra addaan barate rabbi isin haa godhu walumaanuu yeroo gabaabduu keessatti warra galmagee rabbi nu haa godhu tattaafachuudha qabna ammoo miizaana karaa inni jaallatutti jiru kaatan argee jira kanaaf وصل أنا فاني بافنة بكة هكذا أنا شكورا قمنا والمانو تأخذ جنة ربي غلطة غلطة ربي خينيا فاقو تنجد جدنس ورا حجة ربي نهاورو ججبات دادا إفنوتا في دادبي ملي كنت غيسانو برنوتا تي جواجورا قبدت يأمان تنيرون برنوتا سجنتا أمورا جيجورا أرلا وديم نمالي سجنتان تاني تطمراتين وصو إسلي خنا حمام تكا جيساني يوبان نما هنا في الوجود نرانجنا أهدو تقابودا نما دمواج مرتنا ما فيه ولي ما بعدنا نقابل أنا أرى نما سوري سدا تقابودا جيساني كلامو منا ورا ولي بلدنا تسمع بسناورو خمرات ربيع وسيزو خفقات سراب الوادي يسوع خراجة جوات ربيع على كسوري وجل توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. إذن ما شاء الله. أمشي شيخ حسنيتس خلنا فكارا كوبي كمو